angorra ka jiru OPDOdha. OPDOon tunni harki guddaan ummata Oromoo keessatti galee afaan Oromoo dubbatu, afaan Oromoo dubbataa an Oromoodha jedhee Oromoo ammoo gadi galuu qabdatti qalchaa jiru. Oromoon qulqulluun ammoo nama sibira dhaabbatu hin qabu. Because ijaaramiinsi empire Itoophiyaa akkaataan itti ijaaramte Oromoo diiguudhaatti. Uuminsummaan Itoophiyaa yoo seera sii dubbistanii uuminsa keessattuu sabab miidhamee jira saba akka Somaalee amma yoo ilaaltanii jettanii Affaariin ofitti dhiyeessuu barbaadde yoo naaf nyaatun Somaaleen in tuttu akkasuma in fact agaa biyya aangoo dhufee jiru waan Somaaleen jettu godhaafii jira harka guddaa jechuudha hin tuqne ittiin buune haga Mustafeen haga danda'ee jiru ONLFin ofitti galchuuf yaalee haalee mootummaa jigaa jiru kana biraa deemanii jedhan malee wata kan goone xiyyeeffannaan mootummaan kalees mootummaa achi duras mootummaan kunis xiyyeeffannaan isaa Oromoo irratti garuu yoo dubbatu an Oromoof jedhee dubbatee jedha an Oromoodha jedhee dubbata mee warroonni naftinyoonni kaanii Oromiyaa keessa ta'anii baran achi dhiisaati dhiifama naa godha ani nama bilisaa tokko waan fedhe dubbachuu danda'a of course dhaaba bakka bu'aa waan hin ta'eef neeggadhee dubbadha hanga ta'ee jechuudha mee warra mootummaa irra jiru achi dhiisaati warroonni abbootiin amantoota yoo waan sagaagalummaa dalagan yoo waan hamaa dalagan ka isaanii akka waraanaa dhaabbatu 99 akkamitti qabsoon Oromoo galma gahuu dandeetti si galee because ka dubbannu ka biraati ka qaannu ka biraati ka dalagnu immoo ka biraati namoota yakka dalagan san yakkaaf dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo keessatti yakka si galee namoota waan hamtuu dalagu san abboota nama san dubbachuu dhiisnee waa'ee isaa himtanitti haasaan guddaan san yeroo baay'ee abbaa bakka balleessisan otoo hin ta'in atiin dhugaa dubbattee jette maa dubbatteefis nyaatan yeroo baay'ee kan hin argu jechuudha warroonni kana garaa jiru kana isaa jiru kana sheer godhaa jiru charchitti ta'ee masgidatti ta'ee community keessatti ta'ee si galee ka of gaafachuu qabnu ka ofumaaf gaafachuu qabnu qabsoon ta'in akkamitti bara maraanii qabbanooftu because yoo dhugaa dubbannee jenne qabsooni nama xiqqaadhaan galma gahuu hin dandeettu warri kun biyyallee jirta waan dhageeffattaniif si taa'imu qabsoon Oromoo ummata diaspora ala taa'eetiin bilisummaa fiduu hin danda'u yoo gabrummaan kun ummata Oromoo irratti miidhaa godhaa hin jirre taate namni 20 namni 100 diaspora taa'ee jiruu isaa dhiisee qabsoo kan jijjiiraa fiduu hin danda'u warri diaspora ka godhuu danda'u akka addunyaan isin dhageettu godhu sana immoo godhaa jira godhee successful ta'ee dhibbatti ittuun dhiyaanne godhaa jira ka godhuu danda'u qabsoo lafarratti socho'aa jiru irratti akka sagalee addunyaan gurra dhageettu godhu sana immoo godhaa jira beeka gariin si galee ana malee saddoon hin bahin akka jettan si galee ani lolaa jira kanaafuu ati hin dubbatin ka jedhu hedduu agarree jira qabsoon akkasii otoo ka garma ka geettu taate qaata garmaan nu geette hin geettu qabsoo kana keessatti ummanni Oromoo yoo galmaan geenna taate yoo qabsoo kana irra oolla taate boo'icha kana hin fedhna taate waliin deemuu qabna ka gamanses ka karaa nagaas karaa nagaallee jennu karaa nagaa ciisne sirratti bayanaa miti ka karaa qawweenis jechuudha itti deebinee ammoo warroota sagaagaltoota OPDO taate Amaara taate gosa biraa taate afaan Oromoo dubbataa nu qaqqaltu mana amantaa Oromoo keessa taa'anii amantaa musliimas ta'e because man Oromoo harka 98 Musliim Musliimaaf Kristaan okay Kristaana paastorii ta'e qabsoo Oromoo kana keessatti gaaf tokko dubbatee hin beeku si galee gaaf ummata Oromoo qoodis afaan Oromoo dubbata si galee ani Oromoodha jedha ani Oromoodha jedhee abbaa amantaa ta'e qabsoo Oromoo du'iinsa ummaan Oromoo keessatti hin dubbanne hidhamiinsa ummanni Oromoo waggaa tokko walakkaa waggaa lama kana keessatti akkanatti miidhame kan hin dubbanne akkamitti isin warroo sheekota kanaan salaattan akkamitti paastoroota kanaan deemtan because paastoroonni kadu beeknu yeroo baay'ee mana amantaattu qabsoo tokko keessattuu ummata amantaa hordofu yoo ta'e ummata kanatu qabsoo kanaan deema kaleen amma guyyaan Martin Luther King dha Martin Luther King yoo beektani paastoriina sheeka kiristaanaati paastoroota kiristaanaa gurraachatu hiriira itti ummata itti baasaa ture warroota kanatu
هني هاجا مرتي هي كمتي هاجا مرتي بلسومتي مكينة هي بنو جدي وقعت كوفو أولي لوكا جراتيني مايلي هتو دي ما دلقاترون مرنو أم because شيء كليتو باستريتو استيجي رتها إتيني هنج جيجيرا موتومان في دوتي تاكسي ورا أدي هي بنو باس ورا أدي هي بنو جدي إتين دي جدي كين شيء مال قد أجرا because ملاك أو أنتو كنا كجرو لينو مجلس كيسة سوني لمن أبو قالوا شيء كلينتين باسترون كنا أبسو أم جرورة ورون مسجد دينتني صلاة ورون churchi datanii ilaalaa jirtanii paastariin keessan ka isin salaachisu ka isiniin deemu qabsoo jirtu kana keessatti hangam dubbataa jira maali rabbiin ka jedhe maaliif rabbiin ka jedhe ummata hiyyeessa ummata dadhabaaf ummata gabroomiif dubbadhaa jedhe kana baayibiliitu jedhe kana quraanatu jedhe sheekoleen teessanii paastaroonni keessanii hojii sagaagalummaa dabbatu because ani akka dubartiittiin dubbadhee jedhe dubartiidhas oromoodhas dubartiidhas because mid akka oromotti miidhama akka dubartiitti miidhaa guddatu jira oromoo keessatti jechuudha kan ol baasnee dubbanne oromoo maleekaa fakkeessinee akkaan dubartii miidhaan jirtu suni kijiba dhugaan jirtu baasuu qabna so akkamitti karaa jisin ta'u si galee meeqa kennatu wa abbootii amantaa jalatti uffatanii ummata keenya adoolchanii akkuma opiidiyoon aangoo irra jirtu amantaa keessa ta'anii ganda maratti yaada in dhageettan taasii galee ortodoksii church keessatti yeroo baay'ee warroonni oromiyaa keessatti salaachisan amaara keessaa dhufanii jedhan dalagaan jira ammoo amantaa uffatanii hojii amantaati ummata keenya adoolchuudha akka ummanni keenya hin kaane akka ummanni keenya hin dubbanne jechuudha so harki 98 ummanni keenya amantaa jala jira musliimaaf kiristaana jechuudha harki 98 ka jaraan deemu shofeerri jara ajajaan jara qabsoo kana yoo ka adoochu taate qabsoon oromoo akkamitti galma geetti qabsoon oromoo harki 98 shofeerri jaraa ka hin dubbanne taate aktivistiini jijjiirama maal fiduu dandeette kan especially warra biyya alaatiif dubbadhaa warra biyya keessaatiif illee dalagaa jechuudha warra biyya keessaas qabsoo kana keessa ka jirtan in sodaatanii sanii socho'uu dhabanii jedha namni gariin dubbata naaf galee jedha garuu ammoo kijiba jedheen aalee jedha harka guddaa maaf isin fakkaate warroonni sabni akka Tigree Finfinnee keessa ta'anii Itoophiyaa keessa ta'anii rakkoo uummata jalaa irra gahee jiru dhoksanii viidiyoo gadi baasan keenya ka Oromoo as Ameerikaa taa'ee mootummaa Ameerikaaf dalagaatiin hojiin ari'an jedhee sodaata waa'ee rakkoo Oromoo hin dubbatu waa hojiin ari'an jedhee sodaata miilala ru'ii jaraa kennaniitiin hojii miti ru'ii jaraa kennaniitiin information rakkoo Tigree irra gahaa jiru baasaa jiran Oromoon ammoo sireerra taa'ee waa'ee isinii galee shamarran dubbifataa waa hedduu godhaa abbootiin amantaa jechuudha qabsoo Oromoo ammoo akka dubban adoochee jira warroota kanatu kumaatamaa namni jala deemee jira moral conscious hin jiru moral conscious ka amantaa warroon amantaa musliimaatiif kiristaana hordofu akkasumas immoo Oromoonni biyya keessa jiru what is the moral conscious jechuun ilmi namaa jalqaba irratti bilisa ta'uu qaba nyaachuu qaba dhuguu qaba mana qabaachuu qaba jiraachuu jechuudha namni keenya gubbaalee keessatti akkasitti beelahee jiru booran keessatti akkasitti beela mootummaan beekan beela naannoo baalee jiru akkasitti dhoksu because UNHCR gaafachuu hin dide dhaabbatee hedduu itti dubbachuu hin dide jedhe kanaaf gaafachuu dide ani beelaaf nama kadhachuu dhiisee jiran jedhe eenyuun iyyuu ammaa achi kadhaaf hin jedhu garuu information kana sharing godhee jira kadhachuu didee dhoksee jedhee ummanni baalee qabsoo kana keessatti hammam hirmaataa ture akka waggaa tokko cinaa kana jechuudha ummanni Harargee ummanni Wallaggaa hangam qabsoo kanaaf olee hidhatee gadi ka'ee jedhe because ummanni xiqqaan ummanni akka Tigree qabsoo mootummaan abbaa irree nu bulchu jedhee ru'ii ofii kennee genocide irratti ta'aa jira kennammoo sigalee jiruudha maali ijoollee guddifadhaa miti ani iskoola deemuu qaba miti iskoola ofii deemaa iskoola dhiisaa fi miti ijoollee ofii guddisadha jedha hojii kana keessa seenaa Oromoo keessatti kan hin argee jedhee Oromoon Amaarri hojjeessaa jirtu yookiin Tigreen hojjeessaa jirtu ofii kennaa of hojjeessisaa jirra illiitiin Finfinnee keessa jiru amma Baaldaraas gubbaan jedhamu sun mana hidhaatii gabbahee Bahar Daar deemeetiin
ina sigale waraanaaf qopheena jedhee qopheessee jira waraanuu hin dandeettu hinki jibdi waraanuu hin dandeettu garuu hoo mootummaa kana akka waliin dhageenne fakkeessanii cinaallee ampriishuu dhiibbaanillee dhugaanillee keessa jiraachuu danda'a fakkeessanii Oromoon sigale daqiiqaa takkan eegdu deebitee harka dhoof deemti jechuudha harka dhoof deemnaa jechuudha warra kanaaf garuu qabsoon kun yoo isitti hirmaatan qabsoo kana gadi baatanii ofirra lolachuu qabdan qabsoo kana yoo dandeettan gara dandeettan gadi baatanii dubbachuu qabdan warroonni biyya alaa jirtan ammoo moral standing biyya nagaa keessa jirta biyya middle east jiraatanii biyyoota Oromoo biyyoota west kan keessa jiraatanii of gaafachuu qabdan qabsoo kana irratti gumaacha maal godhee facebookiin kuni meeshaa hammayyaa kana meeshaa hammayyaati social media kun social media kan fayyadamee ani maal godhe ani maal sheede hadda maal baradhe hadda ijoolleeti yaa maal godhaa jedhe maal gooti ijoolleeti because ijoolleen ta'e amma wanti Oromoo akka distract godhun barbaadu ijoolleen ambaa haa dalagduu barbaadna because Oromoo community keessa waggaa baay'eef hin dalage ijoollee ta'inna bakka Oromoo kan fiduun barbaadnu maa achitti ijoollee garuu ijoolleen ambaa haa dhuftu haati mana haa dubartiin ambaa haa dhuftu barbaadna this is the truth yoo ofii keenyaan goone qabsoo kanarratti galma gahuu hin dandeenyu yoo abbootiin amantoota yoo hojii badaa dalagan yoo itti ka hin gaafatamne alaa dhufee nu cabsaa hin jiru isin jedhe ofi masgiida keessatti illee charchi keessatti illee ummanni alaa dhufee isin qajeelchu tokko hin jiru ummata mana keessa jiru warrooti nama san hordoftan cabsuu qabdan nama san baasuu qabdan dhugaa because afaan Oromoo dubbataa maqaa Oromoo baasaa Oromoo diiguuf qofatu qaba atis keessa ummanni Oromoo taa'eetu maal laalee jedha maraa fudhannii jedhan no because in dadaba ka namni ijaa jiru kun ijeen dadaba ijeen dadaba gaafa abbaan kun ijee dadabee jedhe nama dubbatu dhabamee jedha akka san hin taane amantaa jala erkafatanii qabsoo Oromoo warroonni dubbataa hin turre kayroo ammoo dogongorri qoodomiinsa Oromoo xiqqoo yoo qaawwalli jiraate qaawwalsan seeneetiin sirbaafi bahee akkas bahuu jedhu warroonni summarti ummata Oromoo diiguuf yes afaa Oromoo dubbatan yes amantiidhaan kakatanii jedhan because amantii otoo beekanii amantiin gabrummaa jirti bulaa hin jiru amantiin kamiyyuu amantiidhaan beekuu allis beekumsa guddaallee hin qabu amantiin gabrummaa jirti bulaa jiru warroonni kun ammoo maal isiniin godhani akka sammuun keenya adoonnu waan gabrummaa jalaa bahaa hin jedhan waa'ee gabrummaatti hin dubbatan waa'ee dubartii mana hidhaa keessatti gudeedamtuu ummata musliimaa ka beelaan du'u ka qawween wallo keessatti qawween dhumaa jiru saniin hin dubbatan garuu hoo adabattee akka ati adooddee dunoonfattee isaa sagaagala dalagu kana irraa hin dubbatin siin jedhan irraa hin dubbatin ija qabadhu siin jedhan amma bira haa dabarru siin jedhan no because dhukkuba kaansarii nu keessa jiru argaa bira dabraa gandummaadhaa fi yookiin amantii kiyya ta'ee fi yookiin biyya kiyyaa dhufee fi irra kana barbu taate ce'uu hin dandeenyu dhiiroo ce'uu hin dandeenyu dhugaa walitti himuu qabna because sigalee sabboonaa of fakkeessine qabsoon Oromoo daldala turte kalee hadhallee cinaadhaan daldala maqaa Oromootiin afaan Oromoo dubbatanii akkuma warroonni aangoo irra jiran harki guddaa afaan Oromoo dubbata ani Oromoodha jedha wanni inni jarri godhan cultural genocide irratti walaaltanii amma hin gadda hin darbee jedha qabxii kanatti logo wan darballeessanii jedhan master plan kakalee hafe immoo amma as deebisaniitiin lafatan qonnaa san Finfinnee jala deebisnaa jedhan maali lafti sun lafa tuulamaati warroonni gariin aangoorra jirra jedhu tuulama bakka buunee jedha Oromoo hunda bakka buune jira garuu keessatti jechuudha baay'inaan jechuu ka jiran jechuudha maali ummanni Oromoo yoo Harargee irraa du'u Finfinneen teenne jedhu Baaleerraa Wallagga irraa du'u Finfinneetti godaanuu fi miti lafa isaa irratti nafxanyaan lafa isaa irraa waan fudhatteef Oromoo hin agartanii gara warroonni mootummaa kana keessa jirtan mootummaa kana kalee hidhamtoota baasuun waan gaariidha kommandi goonee gammannee jirra garuu asiin hidhamtoota takkaa lama baasaa hidhaltoota kumaatama mana keessatti dhiisaa taafte haarawatteedha boombiin ummata keenya gubaa akkamitti jijjiirraa eeguu dandeenya akkamitti asxaa Oromummaa ka qabu wanta odaa qabu wanta gurraacha diimaa adii qabu tokkoon haqaa keessaa balleessaa akkamitti Oromoo bakka bu'uu danda'a
ani kan dubbataa jiru fi naftanyoota afaan Oromoo dubbatte afaan Oromoo baratte hin ta'in Oromoota warra kana jala keessa deemtaniif jechuudha. Akkamitti wanni kun ta'a genocide miti. Warroonni kana keessatti ammoo cadhistaniitiin laalaa jirtan eenyu dhufee haa dubbatu eenyu dhufeetiin siif haa loluu barbaada. Kalee ijoolleen qeerroon 5,000 ol katti duutee jette master plaanii kanarratti yaalattan taata jijjiirraa qabsoo ka fidee jedhe. Hadda master plaanii maqaa biraa faafatee otoo ati agartu suutaan kan liqimsaa jirta. Ani abbootii amantaa kana ka dubbatan argaa hin jiru. Gaafachuu qabdan kaa maali? Warroonni dhibbaataman as keessatti na laalaa jirtan kan ka boodallee na laaluuf deemtan kan gaafachuu qabdan. Warroota advocacy isiniin deemna jedhu. Warroota isiniin lolla jedhu. Lolee ka fageessaa hin jirre taate gaafachuu qaban. Gaafa sigalee diaspora sigalee diasporaan kun ka godhuu qabu wata akka nu gaafatu hin qaban. Wata akka nu godhuu hin qaban biyya kana keessatti achuma teettanii akka nu goota kijibdoota qabsoo waggaa lamaan kana irratti diasporatu baatee jedhe. Diasporatu addunyaa dhageessisee jedhe. Diasporatu mallaqa isaa kenne gaafa diasporaa irraa mallaqa fudhatan rakkoo hin qaban. Gaafa diasporaan gaafatamu rakkoo qaban suni rakkoodha. Beekuma uummatuma keenya qooduu fi diasporaan akka sagalee hin qabne odeessan. Diasporaan maa ofiisaatti lafa Ameerikaa bilisoomsuu fi mallaqa isaa ka dhiiga xuruurratee dalagee jedhe ka kennaa jiru. Ka yoofii ammoo jiruu isaa dhiisee yookiin ammoo ijoollee manatti isaa dhiiseetiin hiriira guyyaa guyyaatti hiriira yeroo maratti bahutti kaampeena Tiwiitarii irratti deemutti lafa Ameerikaa bilisoomsuuf lafa yookiin ammoo lafa Jarmanii bilisoomsuuf miti. Jijjiirraa Oromiyaa keessatti fiduuf jechuudha. Qixa qaba qabsoo kanarratti. In fact, yeroo namni keenya sodaadhaaf ta'e mallaqaan bitame ta'e diasporaan kun sagalee Oromoo ol qabee hadda akka marii as dhufaa jiru irratti yoo marii haqaa ta'e jechuudha. Yoo marii kijibaa ta'e mariin kun uummata akkuma dhaaba kaawinoo maaliif komishiinarii yookiin komishinii dhaabaniitiin sigalee komishinii rakkoo Finfinnee furuu haa dhaabanii turanii yaadadha yennaan biyya jiru jechuudha 2018 garuu hin geenne akkasuma akka ta'u taate suni garuu hin ga'u lolallee hin dhaabu biyyallee hin tasgabbeessu qabsoon Oromoo ammoo of duuba deebi'uu hin dandeettu tokkummaan Oromoo ammoo yoomiyyuu olitti jabaattee jirti. In spite of diinan keessa jiru qabsoo Oromoon tokkummaan isa jabaatee jira. Ammeen gadda suuraa tokko ka Baayibilii qabatee suuraa ka'ee jedhe Hamza Boronaa argee hedduun gammadee jedhe. Of course ustaazni keenya asiin dura quraana baqqalaa kennu argee hedduun gammadee jedhe jechuudha. So Oromoon kana keessatti kalaaluu qabnu abboot yeroo waan kashlabbee ta'e waan entertainmentii qofa siree marra qabsoon sireera ta'inne bilisummaan dhuftu tokko hin jiru. Yogguu waan hamaa ta'e nama kumaatamaan dhadheetiin harka dhoofnee iyyinee jenna. Nama kijiba dalagu nama because mana seeraa keessatti gaafatamuu qaba abbaa amantiillee yoo ta'e waan sagaagalummaa yoo dalagee jedhe gaafatamuu qaba ka gaafatullee ammoo amantaa isaa mana isaa ka inni masgida salaachisu sanii charchii inni salaachisu sanii jechuudha. Maa yoo jette miidhamiinsa dubartiitu itti miidhamee jedha. Wanni santu kaansariidha bal'ataa deema jechuudha. Moral compassii hin qabnu namni yakka akkasii dalagaa continuously salaachisu continuous anasitti Oromoo gurguradheetiin asitti waa Oromoo faarsuu hin danda'u. Moral compassii hin ayyamu. Yakka tokko irratti mana amantii keessatti illee yakka tokko dalageetii hin danda'amu hin danda'u hin dubbanne jenna amantii san jala deemuu hin qabnu. Because namoonni akkasii farra qabsoo Oromootiif wanni jarri godhaa turan wanni jarri godhaa jiran qaawwa rakkoo Oromoo jidduu jiru irratti fayyadamaniitiin Oromoo qooduudhaafi halkan takka deeqaa takka eegan keessaa maan dubbisitan jedhan maaf sirreessan jedhan akka ummanni Oromoo masgiidaa ba'ee salaata hiriira hin baane akka ummanni Oromoo charchii fixee hiriira hin baane adoochaa kan jiru abbootii amantaati. Abbootii amantaa qabsoo Oromoo irratti dubbataa hin jirre kun dubbachuu qaban dirqama rabbirraallee dirqama namumaallee qaban. Akkuma OPDO'n afaan Oromoo baratteetiin an Oromoodha jettee uummata keenya joonjessaa jirtu abbootiin amantaallee poolitikaa keessa seenuu jedhan. Biyya kam keessatti saba kam keessatti otoo uummanni isaa gabrummaan jiru otoo uummanni isaa darara otoo uummanni isaa beelaan jiru
amantaa politika keessa kan injira ka jiru agarra. Seenaa Israa'el keessatti illee agarra biyyootan gabrummaa keessa turan uummata gurraacha as biyyan jiru keessatti hin agarre uummata Oromoo qofa. So uummanni Oromoo yoo dhugaa walitti himuu kan dandeenye taate hanga yoomi nam tokko ka kiiloomeetira 1000 yookiin miiliyoona sirraa fagaatu diaspora biyya Ameerikaa ka jiru yookiin Austraaliyaa ka jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Austraaliyaa irraa fagoodha ka jijjiira kan fiduu danda'u. In dubbatiin waan kana keessa hin seenin waan akkasii qoosa dhiisii jedhe. Because qabsoo kanatti jiru keenyatti dhiisneeti na jijjiiramaa dhufuun jennee halkaniin guyyaa xaaraa jirraa jechuudha. Xaariinsa kana keessatti ammoo warroonni qabsoo kana gufuu nuti ta'anii gariin ammoo warra san harkarra qabanii jedhan. Dhiiroo amma biraa dabarroo amma akkanaa goonu jedhan. No. Namoonni qabsoo keenya irratti hin dubbataa hin turre gaafa balaan dhakkoon dogongorri tokko Oromoo hedduutti uumamu kana keessatti ammoo naqabaa ganna dhiisaa kan jedhani uummanni keenya beektonni keenya kalaalaa jirtanii beektanii namoota akkanarraa fagaachuu qabdan. Namoota akkanaa sheer gochuuf hin qabdan. Jastasiin dammoo si galee jastasiin dhiiraaf dubbatee dubara gadi qabu hin jiraatu jechuudha. Baay'ee nullee sadiifuu hormataa jira jechuudha. Rakkoo dubartii keessa jiru miidhamiinsa dubartii keessa jiru kan hin dubbanne ka taatu si galee isii miidhamtee yookiin ammoo Oromoo mana hidhaa keessatti du'aa jiru hin dubbatanii ammoo dubbii ajandaa qooduudhaaf hin dhufanii si maqaa balleessuuf ka Oromoof xaaroo ammoo daqiiqaa tokkotti wanna waggaa tokko ijaarame irratti xaarree jennee ija tokko balleessuudhaan jechuudha. Kana maa faarsuu irratti amma roodmaappii yoo yaadatan taate roodmaappii tokko baasnee turre. Miidiyaa keenya gamtuu kabar godhee jira. Ajandaa namaa irratti xiinxaluu ajandaa keenya ammoo dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo. Ajandaa naafxanyoonni keetu miidiyaa biyyisan keessatti miidiyaa naafxanyoota kontrol godha. Ajandaa jarri keetti irratti xiinxalaa oolla yeroo marra. Ajandaa baasnu keenya ka Oromoo baasu irratti dubbachuu kan namni roodmaappii baasee jedhuma hin dhageeffannu gurra keenya bannee dhageeffannee jenna. Miidiyaan keenya 99 hundi kan jiru kan jirrellee dhalateetiin xiinxaluuf as dhufee jira jechuudha. Gaafa Oromoon baasee jiru Oromoof ta'u jedhamu miina wal jalaa dhahuu wal harkisuu wal koffisuu kanarratti jira. Maaliif warroonni maqaa Oromootiin dubbatan jechuudha. Anyway, ajandaa keenya satgatuu hin dandeenye propaganda namaatiin deemnaa jirra. Sa'aatiin illee irraa deemee jira. Dhiifama yeroo biraa walitti deebinaa hedduu galatoomaa isiniin jedha.